amala khiyyaas ni beeyta. Hanqumaan ogguun nagayaa gaariidha. Ogguun aarees andaran baalageen an godhin. Waan hin jeen mallee akkaan godhu ni beeyta. Intala tana dhaabbadhu. Oogiftee dubbii qilleensarra ol baaftee lolin. Odoon sinjuu qilleensarratti ol baaftee loltee nama meeqaa hojii walii galtee akkaan antiiqii keessa galee dhugoomsu na goote. Ammallee akkumaan karaa nagayaatiin kootu siin jechuu jira. Yoo ilmaan kanatti hin dhufne anjoollee tiyyaa fi ana maaliif gargar baaseette hawaasa Oromootii wajjin akka waliin nan buufne hawaasa Oromootii wajjin akka wal nan lolchiifne. Niin galcha akkumaan jeen niin galcha ijoollee tiyyaas. Gaafa sana immoo hawaasa Oromootii wajjis akka wal dhabu niin beeka. Hawaasa Oromootii wajjis wal na dhorkite ifiifillee ilmaan keetiin gargar baatee yaadaan mataa ifi wareersin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa. Fayyaa jirtanii nuti isni jirraa baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa ashama harka fuunee jirra jirtu. Baga jiraattan nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatuun isiniin jaa. Obboleeyyan kiyya kunoo anis numaan jira haadha ilmaaniitis ta'e abbaa ilmaaniitis ta'e numa jirra jechumaa fi haadha ilmaaniitis ta'e abbaa ilmaaniitis ta'e kunoo jiraachuma jirra gama tokkoon haadha ilmaanii barbaada nama magaalaa keessa nama dhokote barbaadanii bikkirraa harka waan jirtu daawwattoota kiyya wallahi yoo barbaaduudha natti hin soottu. Miilli gara nagalee osoo hin deemee barbaadu bakka kanatti hin deemee barbaadu waan beekna. Takka Fatiyaan duris biyya tana gaafa dhuftu kontoraataan dhufte kontoraata sanirraa eega baate mana lama moo sadii ka isiin daleeyde mana lamaan sadeen isiin daleeyde san keessa anka kontoraataa san hin beeku. Kontoraata illee badiidhaan jalaa baddeen baane hayyamaan achirraa baate. Naafisiin akkuma achirraa baateen wal garre takka mana san hin beeku. Lammada eegas boodanii yaadadha. Eeganaa isii walitti dhufne mana sadii moo kana daleeyde. Mana sadeen san keessaa mana tokko qofaan beeka. Tokkichaa dhaqee ilaale amma laaza'anii nan viidiyoo tana waraabu jiru nu biraa za'aa halkanirraa jechuun sa'a 10 fi maali za'aa akka biyya teenyaatti sa'a 4 fi cinaadha jechuun. Sa'a 40 jaaniini galgalarraa za'a 10 za'a 4 fi cinaa jechuun akka keenyatti akka Itoophiyaa jechuun. Za'a tanaan viidiyoo waraabu jira ammaan mana ol seene viidiyoo Fatiyaan gaddiifte agarraaniin viidiyoo tana waraabu jira. Bilbila kiyya isii jeen siimii lama biteerra siimii lama haaree biteen ittiin dawwalaa ture. Wannin siimii tana tiyya ta'uu himeefillee silaan kaafne sanumaa fi ni muuteema. Siimii lamaniin bite ittiin hin dawwalaa ture na yalaan kaafne. Bilbila sabaa tiyyaatiin hanqa madrasaa dhuftu eegee ittiin hin bilbilee na yalaan kaafne. Zaanan silaa bilbilu san hin kaaftu bilbiluma sabaatu hoo ifi as dawwalte malee hogguu asiittichi dawwalan hin kaaftu. Isaan natti hin dawwaleetteeti ni beeyti. Gama biraatiin namoota hedduun itti bilbilchiisu jira kaasuu diddee jirti. Dhagee ammaa ijoolleen mana chaanu keessa akka ol gootu wal ijjisiisu jiran jechuudha. Ummu Hamza waan ati na qixaaxuuf deemteefis harkeetiin jira qixaaxameetiin jira. Mana kanaa gabba'uun si barbaada hogguun deemee deebu malee harkeen jira. Daawwattoota kiyya laala'anuu qoddeen jira. Duraanuu egaa ilillii fuudhee baaru qoteettanii intala maqaan buusinaan intala biran dayine ilaa ammoo waan akkana agarre. Wanni gama intalaatiin na uffisaan jirtu biran dayine yaadumaayyoo ta'e malee. Saniifuu qabbana keessa odoo deemu funyaan hundi na cuccufame wallaa mataan kun hundi na dhukkoo jira. Diifafa hunda fuudhee qabbana ammaa tanaan. Aboo qixaaxame arkee waan ati taa'u jirtuunis yoo sanaa arkuu kataatu taate arkeetiin jira hoottu lammada ilmaan kee miidhin faxara
زادر أركتان إن أركتان هرات زادر أركتان إن أركتان لاقنا زادر أركتان إن أركتان أنزانا مجتتين متأمر رات في داجرة سبام مدرسة جرتي نبيتا ilmaan kee qoonqoon hin qixaatin bar maallaqaan jiraachisaa maallaqaan numaan jiraachisaan mataa marraatti fide garuu zaa'aati hoggaataan bira jiraattee sirraa waarkatan sanitti baharirraa nirkatanii anzaanatti toleen deemeetti fidu jira saniifuu joolleeti hin qixaatin koottuu mana keetitti gali sirraa hin deemaanii hoon mana keetti gali yoo san ta'uu baatte teetumaafis harka qullaa ganda arabaa deeyitee wanni ganda arabaa si teessu sun jirtu koottuuti joollee biraa ani manaa kunuun hin deema joollee biraa sabaa biraa maallaqa fudhadhu maallaqni sabaa bira taa'u jira ta joolleen miidhin osoo hin jiru matuma keetiifis harka qullaa ganda namaa deeyitee mana namaa teessee ifiis hin miidhin koottuuti fudhadhu maallaqa sabaan bakka duraan ummaan tee keeysee jirtu sani deebisi jeeniitiin hin jira feeto osoo nan jiru na bilbili koottu maallaqa fudhadhu odoo nan harkuu deem rakkoon qabu an dirqeenan sin teessisu san dhabdummoo nama sibira jiru irratti bitaaqaa ta'e mana dhiiftee kutte baasaboora kee mana dhiiftee kutte nama sibira jirutti maqaa isaanii miiseejiin naa ergi maallaqa siifiin ergaa fudhadhu harkifadhu maallaqa na harkisaa jiini maqaa nama sibira jiru viidiyoo tan ni garta bilbila na jalaa kaasuu baattus akkuma na namma ta'e harketti maallaqa maqaa natti argisiifiin ergaa fudhadhu dhimmatti bayi tagama biraa immoo tiyyaafuu rakkoo keeysaan jira joolleen na rakkisu jirti ummaan mee mucaan xiqqaan na rakkisu jira itti koottu yoo itti dhufuu baatte ammoo asii fi Itoophiyaa hedduu za'a lama deema xayyaarri hangabaabduu wanniin siin akkaan kalee juusanitti intala sanillee mana kana keeysan ilmaan kiyya keeysan fitu asii fi Itoophiyaa hedduu xayyaarri za'a lama deema joollee fi ana maali gargar baase baarinjiin gabaabduu wanniin siin mana kana keessa taa'in gubaddoon joollee wajjin dhagay gurraayyoo dhageesse ilmoota ammaa mana chaanuu tayyitu kunoo dhageeffadhu wayin an bira jiraadhee jechuun ni jira viidiyoo tan ni gartaa mucaa kee xiqqaa ammaa hayyuu jiru dhageeffadhu torbaan takkas taa'in iyyummoo mucaan kun na biratti kilmaa tanaan siima dubbiin tiyya ta'a akhiraa tan dhuftaa ilmaan kee xiqqoottu dhufuu baattaa baara asii fi Itoophiyaa hedduu xayyaaraan za'a lama deema za'a lama qofa sa'a 8 asii kanaan za'a 10 Itoophiyaan jiraan ni jiran maatiin tiyya ilmaan kiyya wali qabeen fuudhee achi geessa boodammoo maaliif baarnaa fi ilmaan kana akka waliin agarreetti iddaanuu baasen jiin takkittii tanaan siima lammada yoon asii warra keeysanitti hin bilbile jee abbaa kiyyaa fi ummaatii yaa ijoolleen nanee ta'eetta manan jirtuu fatiyaan manaa baatee ilmaan facaaftee jee ammatti bilbiluu sun hin dande'a haadhatii yaa fi abbaa kiyyaa ijoolleen na dhoorkiteettee danuu sayyaa'ina godhaa turte isaanitti isin bilbilu Itoophiyaa dhaqeetiin isaan biraasi bilbilee si garsiisan joollee tanaas wali qabee fuudhee galcheen haadhatii bira geessee abbaa keetii fi ummaa tee bira dhaqee achiisit bilbilee isaan bilbila kiyyaan si dubbisiisuu ta'a yoo ilmaan keetitti kan dhufne taate hawaasa Oromoo guutuu wajji wal nan dhoorkin hawaasa Oromoo guutuu wajji wal na dhoorkuu deemta gaafaan ani joolleen tun asitti na biraa hin cinqaman za'a lama keessattiin boru ganama boru waraqaa isaanii hunda fixee asirraa fuudhee galchee si garsiisuu ta'a akka nama biraa baar ilmaaniin as keessa taa'ee rakkatee na barbaadaa gubii gati hin barbaaduan bilbila danuunsi bilbilu jiru kana achi barbaadee guyyaa lamaan kana keessatti akka nama amata si barbaadu jirutti si barbaadu jira daawwattoota kiyya na dhaadatten jeena dhaadannoo miti dadhabee wallaahi kunoo ilmaan kiyya dhagee hanqaanan viidiyoo tana waraabu iyyu jiran mucaan xiqqaan iyyu jira gurraan dhagee halkan kana akkana na bulcha mucaan nan beeytu anjoolleen tiyya biran taa hoggaa taaniisi deemeetu mogguun itti dhufu malee takka akkana mucaan xiqqaan kun akkana naaf hin rafu halkan guutuu mucoon ta'anii bulti baarammoo torbaan takka akkasitti teessisaa gubii gati hin teessisu siifiililli waa siddiiseen Itoophiyaatti galees hin garsiisin intalaati mana baar fideettee deemte tanaawu siifiisiis biyya tana keessa dhiisee ilmaan kiyya guureen biyya galees hin garsiisin wajji lafaane waa meeqa wajji qabna namaan akkanatti ilmaan fuudhee jalaa deemuu miti ati tanaan na teessisa asii waan biraa takkaawwanni hin qabu hin jiru mataa qorortoo sibiila
تنقف ونين نسيكا بوتان كي شخية جرتي ونين كاب تنبروم متار ده أسيدي مسي غرسيس وان برا مناسي جارد نين كابا خنا ترسيسا جو تكن كاب ونين كابو كي شخية جرتي سانيفو فيديو تناني غرتا بروغانما إلمان كيتي كوتو يوخان كان بالبلا نجلا خازي ديم منا خيسا أمان خيّة تنغلاجي سراين ديم سندب دامو أنجولي تنافيسي مالي كركر باسي أتي أستي منا غالات أنا خيسا غندارا بادي إيتي تيسي والله جولين دي يخبا من انجراتو أنغندارا بادي انتايا فرو فردا بارمو جولي خيسا چين كامو هنچين كامو نستاي إتوبيا وجغليتين جين كاما مالي غباب دون تنانسي دادن نامي تقول واينان كيسي جرواناتو بيخ وقوم منتي ولدي بجولين ندررتي هل كان كان ديسي أما زا سديتين دفع منا كان زا سديت دفع قلت كشو قطعهم فيديو كلين سرت ترك وقوي سينا كي كلين سرت فيديو قدي فتواني سنين أرك يوتيوب نسينا براسني جرا أكاي سين درور كلين سرت خيسة نمنا درور كنجرو يوتيوب نسي بالبلاخي خيسة جر فيديو سن اللي خرق كابونين دندي أنا كاتي كلين سرت قدين ديف حق أولين دندي نبي تاسي سيفي أواسني كولين كم نمني فيديو تكلين سرت خيسة دقيقة سنة تودو أواسني غير كون دندي لا ميت أبد جتشو ما في نسو جرا مالي أكاتي ساقلين تيك اللي انسرت تولين بانيس قدون دنده نبيت قرأ المان كيتي خوتو قبابدو ماليف لول تبارين جاينا إسين نفوده فانتلا منا نفدا بيو لولته قبط دين قجال امان كان خيزتي جولين ديگانا دابده في ديادتين مي أمان مچانتي كام مي أمان جا نمبيتون جولين ديگه بوجيتو كوكوناتي رفسين بيهو توتو تكريفين بيهو يعني دبين جرا جولي خيسة تاو جولين تيه كتاتا مجرتي وقونا سيبرا ديمي نبل بلن بابا ما في الدير دفو جرتا جان أمان تيزن دلقا جرتي أكو ميسين جاتي خانا فيديو رتي دلقا كتة كنان أمان درانون دليدو أكامي دلقا كتة بابا اتمال دليدن انجتين جولين تيه نبيتي دراني سكان هادن دليسفني نبيقان مانا خيسة دليتي خلاص تكاتوس وان سلانا فيسي ولين دلينه في النصن الحمد لله رب العالمين نين فده دلقه جراحي ستين جرا نبيتي جولين تيجي نما أبيو لمان نبيتي تتكو لمان بودا ماله أمان درانون دلي دوباره بابا كمي ديمته دلقه دليديه شو جران سانيفو إلمان كيخي ستي خوت أني سراين با يوفيد نراديم ندولي ديم منا بران دفاجي خوت جولي تيخيزا يوخان كان بكا جرتو سنتيمي دفين سيفودا بكاتي جرتو الرا واني بالبلن إلا خاصو تدو فين جرتو خوتو مني مناخيتي إسان نمامي آفدون تلقون وديميتي نسا قرسيسايته هم فيني لالتي قرد دوبا مالي واني يقو جرتو موفودي انت لفودي سنة قد دي سورة هنديسو يو سنيف ديمت انت لفودي سنة يا قد دي سوف يو خديمتو تاتي هنديسو دراني سكان انت لفودي واتين نقولي آري خيتي أما اللي كوان براب اللي يسون نقولين خوتو المان كي خيزة فيديو اللي انسرتي بار أشوما تايم بكا جرو ورابي فيديو تيك اللي انسرتي آيقون لا أكاسي فيديو تيك اللي انسر ريجي أنا سنتاو المان كي يافي أنا ودون إنفيني مالي غرغر نواسين جين أنتنان سين عملا خياز نبيتا هنكمان وقون نجيا غاريدا وقون عريس أنتران بالغين نقولين وانين جي ملي كانغو دوني بيتا انتلتنا دابدو او گفتي دبي كي لنسر رول بافتي لولين ودون سينجو كي لنسر تول بافتي لولتي نما ميكاو جولي غلتي اكان انتي كي خيس غلي دغوم سنا غوتي املي اكمان خرانغياتي نين كوتو سينجا جوجر يو ilman kanatti ndufne anjolleeti jaafi ana mali gargar baasete hawaaso oromoti wajjin akka walin nan buufne hawaaso oromoti wajjin akka wal nan lolchiifne ningal jakkumaan jeen ningal jolleeti yaas gaafa sanammoo hawaaso oromoti wajjis akka wal dhabuniin beeka hawaaso oromoti wajjis wal na dhorkite ifiifillee ilman keetiin gargar baate yaadaan mataa ifi wareersin sagaleeti jajjabina laalin aarakeeti mana kana teessee odoo dhugaan naamansiiftee intala sanuu gadhiisinaan jette haala osaalan irra bareeda mana keessaa kaatee ala baatee immoo ala jiraadheetiin achi baarra viidiyoo mara baar mana taa'ee viidiyoo narra mara sirratti maruwan
Joolleeti ija fuudheetiin biyya galchee viidiyoo maree si garsiisa. Dhuftaa nagayaan kootu ilmaan keetitti. Namni maqaa si dha'u hin jiru. Wanni intaltee as dhuftu hin jirtu. Hin dhuftu siin jechaa yoon fite gaafa san dubbadhu. Saniifuu kootu ilmaan kee keessa. Wanni anaas dadartee ilmaan keetillee yaachiftuuf hin jirtu. Kootu. Bakka jirtu natti himi na dawwali na jalaa kaasi dhufeensi fuudha. Yoo akkas hin ta'in ammoo dubbiin karaa biraa ol oofuu taati. Daawwattoota kiyyanarrallee ilaalina. Ani yoo isiin natti hin dhufne booda isinii wajjiinillee akkaan waliin dhabne fuudheetiin galcha ilmaan kiyya. Haadha abbaa isiittis dawwalee wajji waliin dorku. Fuudhee galcheetiin an akkuma maatii kiyya dubbisutti maatiin siitis maatii kiyyaa galgalaa ganamaan dubbisa. Ammammaa dubbisuttiin jira arra dubbiseetiin jira. Hin himneef na dawwalanan yeroo hedduu isittuun dawwalan na dubbisan malee. Niin dubbisa. Hin himneef ammoo nagaanii wajjaasoo jira. Maaliif hin zanni itti balleessa? Abbaan sii kaniin ani hin bahin jeen akkami baatii jaayachuufin itti neemini. Ammoo gaafaan ijoollee tanaa sii fuudhee geeyse isaanii wajjiinillee akka wal dhabdu niin beeka. Isaanii wajjiillee wal dhorkuun feeneyan. Sanirraa daawwattoota kiyya isinittillee dheeraddee baharmaa akkanan lolta. Naanilleen jeenaa manguddootti erginaan jechuu jirtan nama beekan bakka jiru beekan manguddootti ergan. Nama bakka jiru hin beeyne eeysan manguddootti ergan obboleeyyan kiyya. Yoo bilbila na jalaa kaafte kun waabaluuf eebaluun si ergee isaanii wajji waan feetu dubbadhuu hoottuun ja'an. Hin kaaftu. Nama meeqaatti dawwalu jira bayaan faanis ittuma dawwalu jiran hin kaaftu jala. Saniifuu Fatihaa Usmaan viidiyoo tiyya amma akkaan gadhiise ni gartaa hoottuu ilmaan kee keessa. Yoommoon dhufne nagayatti waan biraa siin hin jiru rabbi nageessitti haa ta'u. Akkasii daawwattoota kiyya narran laalina gubadheetiin jira. Ani egaan ganama lafaa kee fuula kana bishaan fittinnee akkaan irrii baakeettiin deemu jira ilaa amma za'aan tun za'a 4 fi maali. Akkaan amma dhufee mana kana ol seenaniin viidiyoo qilleensa irratti arge. Saniitu aaraan anaa isii barbaadaa ole guyyaa guutuutti dawwalaa ole ogguun viidiyoo harkuun aariin gattaa'ee bakka tanaa viidiyoo waraabu jira. Akkasii yoon miira keessa galee waan malee dubbaddellee na of kolchaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.